Vaayirasiin koronaa Chaayinaatti argamee gara Itoophiyaa akka hin seenneef hojjetamaa jiraachuu Inistituutiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa beeksise. Kantiibaa itti aanaan magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkalaa Uumaas koronaa vaayirasiin akka biyya hin seenneef buufata xiyyaaraa idil-addunyaa Booleetti imaltoota biyyoota alaarraa seenan sakattaa jiraachuu himan. Gabaasa maddeen garagaraa Warqituu Magarsaa qindeessiteetti. Vaayirasiin koronaa jedhamu torbee lamaan kana Chaayinaa magaalaa Wuhan jedhamutti erga mul'ate as haala hin yaaddamneen tatamsa'uun lubbuu namootaa galaafataa jira. Tatamsa'inni vaayirasii koronaa kunis Chaayinaa irra darbee biyyoota 12 keessatti mul'achuu isaatu gabaafamaa jira. Kun immoo yaaddoo waan ta'eef dhaabbanni fayyaa addunyaas ta'ee biyyoonni baay'een fala waan jedhan barbaadaa jiru. Akka fakkeenyatti Daayirektarri olaanaan dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tedros Adhanom gara Beijing imaluun mari'achuuf qophaa'uu isaanii toora Facebook fi Twitter beeksisanii jiru. Imala kanaanis vaayirasicha ittisuuf hooggantoota Chaayinaa fi ogeeyyii fayyaa waliin ni mari'atu. Weerara vaayirasii koronaatiin hanga ammaatti lubbuun namoota 80 yoo darbu baay'een isaanii vaayirasichaan qabamanii jiru. Tatamsa'ina vaayirasii koronaa kun kan ishee yaaddesse Itoophiyaanis lammiilee ishee yuunivarsiitii Chaayinaatti baratan vaayirasii konoraaf akka hin saaxilamneef imbaasii Itoophiyaa Chaayinaatti argamu qaama dhimmichi ilaallatu waliin hojjechaa jiraachuu beeksiseera. Gabaasaan gammaatti jiruun lammiileen Itoophiyaa yuunivarsiitii Chaayinaatti baratan vaayirasichaan wal qabatee rakkoon tokkollee akka isaan hin muudanne waajjirri dubbii himaa ministeera dhimma alaa beeksisee jira. Keessumaayyuu bakka vaayirasiin koronaa itti argame bulchiinsa Hubei magaalaa Wuhanitti lammiileen Itoophiyaa 300 barumsa hordofaa jiraatanus rakkoon tokkollee akka isaan hin muudanne imbaasiin Itoophiyaa Chaayinaatti argamu hojjechaa jiraachuu beeksiseera. Vaayirasiin kun gara Itoophiyaattis akka hin seenneef hojiin hojjetamaa jiraachuun Inistituutiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa beeksisee jira. Itoophiyaan biyyoota hedduu waliin tajaajila geejjibaa kanneen akka xiyyaaraa fi galaanarraan kan qabdu yoo taatu biyyoota dhibeen kun itti mul'ate waliinis namootni karaa daandii xiyyaaraan imalan vaayirasichaaf saaxilamoo akka hin taaneef waa'ee dhibee kana irratti odeeffannoo kennuu fi namoonni gara Itoophiyaatti dhufan ammoo gorsa dhaabbata fayyaa addunyaa irraa bu'uura godhachuun buufata xiyyaaraa idil-addunyaa Booleetti ho'ina qaamaa isaanii ilaaluun jalqabamee jira. Kana malees Inistituutiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa naannolee fi qaamoleen dhimmichi ilaallatu hojii dursaa akka hojjetaniif odeeffannoo dabarsee jira. Keessattuu namoota qaamni isaanii ho'uu fi qofaasisutti akka hin dhiyaannes ergaa dabarsee jira. Kantiibaa itti aanaan magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkalaa Uumaas konoraa vaayirasiin akka biyya hin seenneef meeshaalee yaalaa guutuu qopheessuun buufata xiyyaara idil-addunyaa Booleetti imaltoota biyyoota alaarraa seenan sakattaa jiraachuu fuula feesbuukii isaan irratti barreessanii jiru. To'annoo kanas Inistituutiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa fi abbaan taayitaa eegumsa fayyaa magaalaa Finfinnee waliin ta'uun hojjetaa jiraachuu Injiinar Taakkalaa Uumaa himan. Vaayirasiin sin argansuun amahu nam kufaasisuun akkasumas nama uwwis maqaan isaa koronavirus jedhamuun beekama. Karaa fiixee Chaayinaa keessaa mul'atu kun guddum lubbuu lammiilee hedduu galaafatee yaaddoo addunyaa ta'uu jirje. Dhimma kan irratti manni maree Chaayinaaf ministeerri dhimma alaa Biisuun Waangi akkasumas immoo ministeerri dhimma alaa Jaappaan Toosheen Mooteeg waliin simuu eegii walaa isaaniin dub dhibee kan ittisuuf Jaappaan Tookiyootti waliin mari'atan. Ministeerri ajaalaa Jaappaan Mooteeg Chaayinaaf mootummootii isaanii waliin dhukkuba hamaa koronavirus jedhan kan horiin taanaa waan dandeenyuun isaan bira dhaabbatan jechuun irra hote Chaayinaa jechuun pirezidaantii Chaayinaa Xi Jinping waliin akka hojjetan dubba. Pirezidaantiin Chaayinaa Xi Jinping illee dubba eegi dubbitan dhagaye mootummaa Jaappaan warra waan danda'aniin nu bira dhaabbatan guddoo nu qiliixamsiiftan jedhee daamtuu galata galcheef jedhan. Mooteeg itti daawuun irra hote Jaappaan jechuun ministeerri muummee Jaappaan Shinzo Abe Chaayinaaf deeggarsa barbaachisamu taasisuuf fedhii guddaa akka qabanillee dubba. Irra hoteen Chaayinaa jechuun pirezidaantiin Chaayinaa Xi Jinping wiixaa dabre dhimma vaayirasii hamaa addunyaa miil tokkoon dhaabuuf marxifatee kakan mal ittiin to'achuu danda'an irratti ibsa dabarse. Keessumatti jedhan Xiin vaayirasii korona jedhamtan balleessuuf malii dura hubannoo uumuudha jedha. Warri laf bulchuu paartii morkattoota achi jirtullee waliin waan danda'aniin akka hojjetan malee deebi'uun dabarse. Vaayirasichi ittisuuf immoo horee dhaabullee dubbate. Irra hooteen Chaayinaa kun vaayirasiin sin argansuun amma ubha maqaan isaa koronavirus jedhamuun beekama. Karaa fiixee Chaayinaa keessa yeroo jalqabaaf mul'ata. Haga ammaatti lammiilee 81 yoo galaafate namni muummee hin qabne ammoo akka qabeellee dubbata. Dhukkuba hamaa korona jedhan kun dhaabbilee barnoota olaanoo biyyattii keessa lakkin seenneef hojjechaa jiraachuullee himan. Vaayirasii korona jedhan kan akka Ameerikaa seenellee dubbachuun Itoophiyaa dabalatee biyyootaan addunyaa hedduun buufata xiyyaara idil addunyaa garaagaraa keessatti to'annoo guddaa taasisuu jiranillee jedhan.